Jira jirtu hordoftoota koo nagaa waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif baay'eetu isiniin jedha. Asamaayyuu ayyaana egaa bara 2016tti ceenee jirra. Baga itti isin ga'e, baga walumaan nu ga'e. Ishee dhaggeeffattoota keenya baga isin ga'e gawana haraalee waan qabanii jiranii qabuudha waliin isin ga'eedha. Kanaaf haala qaamni tokkodha waa hunduu dhiyaatee jira waan ayyaana jedhee qophaa'e dhaggeeffattoonni keenyas daawwattoonni keenyas akka nu ilaalanii kan qopheessine naa baga isin ga'e barri 2016 kan jaalala kan gabbinaa bara hojii bara jaalalaan haa ta'uu isin jedha ambiyaa keessas ambiyyaarra soora jirtanii. Karena bagaimana di Jawa dari Jawa asli jenna galatoma wan dhaggeeffatanii waan daawwattaniif እና jajjabinni keessanis baay'ee jajjabeessaa jira yaadni keessanis kana jedhan dhaggeeffattoota keenya Oles shaggeera dubbee egaa akkuma inni jedhee waan haaraa waan isin qopheessine hin qabnu ayyaanuma yoo maatii koo akka itti dabarsine isin agarsiisuudhaaf warreen biyya alaa jirtan warreen biyya keessa jirtan irra deebiidhaan baga ittiin isiniin jedha. Barri kun egaa barri haaraan kun kan badhaadhinaa kan gabbinaa isiniif haa ta'u nagaan naa ta'aadha. Yaa'u subscribe share like inni irraa fatina nu jajjabeessu nu fara dhaabbachuudha. Naa galatooma waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jedha. Isheenis baga isiniin ga'e isiniin jedha. Kaleessas ol agarree turre. Har'as immoo kennaa bulleetii galata waaqayyoo sa'aatii kana geenye irraa waaqayyo kan nu ga'e. Isinis baga isiniin ga'e oolmaa gaarii isiniif haa ta'u ayyaanni kun barri kun kan gabbinaa kan jaalalaa kan waa maraa nuuf haa ta'u gammachuu isiniin jenna. Nagaan nu ta'a. Bye bye.